Iddoo amma jirru kun Pilaatoo Saannatee keessatti iddoo addaa Gabra Gurraacha jedhamu. Gabra Gurraacha jechuun haroowwan baddaa paarkii biyyoolessaa gaarreewwan Baalee jiran keessaa isa tokkodha. Waggaa guutuu haroowwan jiran naannoo 53 fi haga 56 ta'anii isaan keessaa inni guddaan isa kana jechuudha. Bu'aan haroowwan kanaa isa guddaadha. Haroowwan kun keessattuu simbirroota baqatanii ardii Awurooppaa fi Eeshiyaa irraa kiiloomeetirii 8,000 ol dhufaniif iddoo wal hormaataa fi iddoo jireenyaati jechaadha. Simbirroonni gosaan 310 ta'an qorannaa adda baanii jiranii isaan kana keessaa 6 immoo biyya keenya keessa warra argamanidha. Kanaaf iddoon kun jiraachuu simbirroota baddaa kanaatiif bakka guddaa qaba jechaadha. Turizimiin baddaa kanaa daran kan guddataa jiru keessattuu qomaa bishaanii baddaa kana jiruu fi simbirroota wal qabatee waan jiru jechaadha. Haroowwan kun dabalataan burqaa laggeen 40 olii uummata gad-jallaa miliyoona 30 hanga 40 jiraniif jireenya isaaniitti kan hundaa'e jechaadha. Keessattuu laggeen guguddoo 5 Gannaalee, Walmeel, Dumaal, Waabee Shabalee fi Weeb jallisiif ta'ee tajaajila biraatiif elektiriikii dabalatee jechaadha. Kan kennan ka'umsi isaanii haroowwan baddaa kanaati jechaadha. Kanaaf muummeen bishaanii baddaa Baalee jiraachuu uummata miliyoona hedduu miliyoona 34 saniif baay'ee murteessaadha jechaadha. Inni biraa baddaa kana keessatti akkuma ilaaltan bu'aa bahii hedduutu jira. Gaarreen wal qabatu Arsii fi Baalee kan ta'an ol ka'iinsi isaanii sirrii galaanaa irraa meetira 4,000 ol ta'an 10 oltu jira. Isaan kun immoo tokkoffaa iddoo daawwannaati. Lammaffaa immoo iddoo namoonni irra dhaabbatanii bakka adda addaa ilaalan jechaadha. Kanaaf haalli teessuma lafaa mataan isaa daawwattoonni naannoo kan dhufanii akka daawwataniif bu'aa guddaa gumaachaa jira jechaadha. Kan biraa haala biqilootatii fi bineensota ilaaluu dandeenya. Baddaa kana keessatti keessattuu jeedala fardaa arganna. Jeedalli fardaa biyya keenya keessatti warra argaman keessaa ishee tokkodha jechuudha. Iseen kun immoo daawwattoonni gara paarkii biyyoolessaa gaarreewwan Baalee innaa dhufan jalqabaaf sammuu isaaniitti kan dhufu maanni jeedala fardaati jechaadha. Kan sooratan tuqaa fi hantuuta gosa tuqaa fi hantuuta 47 ol ta'an baddaa Baalee keessatti argaman. Isaan kun immoo naannoo kanatti jiraachuu isaaniitiif baddaan kun isaaniif iddoo murteessaadha jechaadha. Kanaaf baddaan Baalee kun akka salphaatti waan waamamee dhumu waan hin taaneef daawwattoonni naannoo kana dhufan qabeenya amma tuqne afran kana haala teessuma lafaa biqiloota bineensotaa fi qaama bishaaniitiin wal qabatee wanni jiru akka isaan hawwatan godhee jira jechaadha. Bara koronaa dura daawwataan gara paarkii biyyoolessaa gaarreewwan Baalee dhufu jiddu galeessan guyyaatti 26 ture. Sa'aatii ammaa kanatti immoo 41 gahee jira jechaadha. Waggaa tokkoo fi hanga lamaa keessatti yeroo ta'utti immoo daawwataan jiddu galeessan 181 ol ta'u baddaa Baalee kana yookaan immoo paarkii biyyoolessaa gaarreewwan Baaleetii fi hawwata naannoo kana jiru daawwata jennee karoora keessatti qabamee jira jechaadha. Kanaaf baddaan Baalee kun tokkoffaa biyya beeksisuu keessatti lammaffaa immoo dinagdee biyyaa guddisuu keessatti gumaachi inni qabu akka salphaatti waan laallamuu danda'u miti jechaadha. Keessattuu ammaa kanatti mootummaan xiyyeeffannaa guddaa kenne bu'uura misoomaa turizimii fi kan biraallee hedduu dalagaa jira. Akkasumas eegumsi kun paarkichaallee baay'ee dabalaa jira jechaadha. Kunniin ida'amanii guddina turizimii naannoo kanaatiif gumaacha guddaa waan kennuuf haga yaadnuu fi haga amma beeksisamaa jiru kanaa olitti guddachuu akka danda'u abdii guddaa irraa qabna jechaadha. Kaayyoon sagantaa kanaa waggaa waggaadhaan guyyaa turizimii addunyaa akka biirootti akka naannoo Oromiyaatti ni kabajna. Yeroo guyyaa turizimii addunyaa kana kabajnu qaamota qooda fudhattoota seektara kanaa hojjettoota biiroo caasaa sadarkaan jiru wajjin ta'uudhaan naannoo keenya godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti waggaa waggaadhaan kabajna jechuudha. Kanaaf bara kana godina Baaleetti wanni kabajnuuf yaa'insa turistii biyya keessaa keessattuu sochii daawwannaa turistii biyya keessaa jajjabeessuuf kakaasuuf daawwannaan biyya keessaa akka jajjabaatuuf hawaasni hubannoo akka argatuuf hawaasni naannoo kanaa qabeenyi guddaa waan as jiruu fi daawwannaa biyya keessaa jajjabeessuudhaaf galiin asirra akka argamuuf carraan hojii akka babal'atuuf kan kaayeffate jechuudha akka waliigalaatti kaayyoon sagantaa kanaa. Tole gaamee yeroo ammaa kana keessumattuu bakka
hawwata turizimiidha misoomsuu fi kan kanaan dura misoomanis immoo caalmaatti babal'isuudhaan mootummaan xiyyeeffannoo itti kenneetoo hojjechaa jira. Kuni ammammi deemaa jira. Keessumattuu Oromiyaan qabeenya turizimiif oolu hedduu qabdi. Garuu immoo akka qabdutti itti fayyadamaa jirtu. Sababni isaas akkaataa barbaadamuun misoomaa hin jiru waan ta'eef. Haa ta'uuti yeroo ammaa kana xiyyeeffannoo guddaadha kan itti kennamee hojjetamaa jiru. Kuni amma sadarkaa akkamiirra jira jechuu dandeenya? Dhugaa dubbachuuf Oromiyaan akka biyyaattis qabeenya turizimii gurguddaa jira. Qabeenya jiru kana otuma nu bira jiru otoo misoomsin otoo itti fayyadamni waggaa dheeraadhaaf turreerra jechuudha. Kanaaf qabeenya turizimiin tokko guddachuudhaaf tokko qabeenya turizimii barbaachisa. Qabeenya biratti qaqqabummaa barbaachisa. Kan akka daandii iddoo kanatti tajaajila kennamu guddisuu barbaachisa. Kanaaf nuyi akka naannoo Oromiyaatti qabeenya guddaa qabna. Garuu misoomsuudhaan wal qabatee qaqqabummaadhaan wal qabatee daandiidhaan wal qabatee waggaa hedduudhaaf odoo ittiin fayyadamin turre. Amma garuu xiyyeeffannoo mootummaan seektara kanaaf utubaalee diinagdee 5 keessaa tokko jedhee fudhatee fi mootummaan hojii guddaa hojjechaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf daandiin hojjechaa jira. Akka Baaleettoo fudhanne qaqqabummaadhaan wal qabatee karaa xayyaaraa qaqqabummaan hin jira. Daandiin hojjetamaa jira. Amma fakkeenyaaf paarkii gaarreen Baalee yoo fudhanne daandiin hojjetamaa jira. Iddoon tajaajilli turistiidhaaf itti kennamu kanneen akka reestooraantii, hoteelaa, loojiillee hojjetamaa jira. Mootummaan xiyyeeffannoo guddaadhaan kan dhaabbileen dhuunfaallee hojjechuu qaban sadarkaa hoteelaa fi loojii hojjechuullee hojjetee akka fakkeenyatti abbootii qabeenyaa dhuunfatti agarsiisutti hojjechaa jira jechuudha. Kanaaf akka biirottis nutis iddoo hawwata turizimii mootummaan xiyyeeffannoo kennee misoomsaa jiru kanatti tajaajilli qulqulluu, tajaajilli sadarkaa isaa eeggatee akka kennamu, hojjettoonni tajaajila kennan akka leenji'an, akka ogummaa kana qabatanii tajaajila sadarkaa isaa eeggate kennuu danda'an, daawwachiistonnii fi tuur opereetoroonni immoo turistoota biyya alaa paakeejii adda addaa hojjechuudhaan akka naannoo kana beeksisan, akka daawwachiisan, kana wal qabatee carraan hojii akka asirraa argamu, jiraattonni naannoo kanaa dargaggoonni gurmaa'anii waldaa daawwachiistotaan gurmaa'anii leenji'anii akka tajaajila daawwachiisummaa ogummaan turizimii gaafatu akka kennan biiroonis nutis akka biirootti akka damee turizimiitti xiyyeeffannoodhaan hojjechaa jirra jechuudha. Qabeenya hawwata turizimii misoome kana qabeenya guddaa itti bahee misoome kana akka daawwattoonni biyya keessaa biyya alaa akka daawwatan achirra galiin akka argamu hojiin beeksisaa sirriitti hojjetamaa jira. Kunis hojii sagantaan keenya irraa kunillee isa keessaa isa tokko waan ta'eef sirriitti fuulduraaf illee itti fufinsaan xiyyeeffannoodhaan waan hojjetamu ta'uu qaba. Gaarreen Baalee gaara Sannatee irratti kan nuti argamnu. Mee akkami daawwannaan akkamitti ilaalte? Egaa daawwannaan kun daawwannaa baay'ee bareedaa galtee iddoowwan ga'umsa turistii misoomsuudhaafis sadarkaan kanaan dura bakkeewwan hawwata turizimii misoomanii gurguddatanis kanumarraa ka'eeti waan ta'eef haala gaariidhaan kan qindaa'aadhaa fi karaa hojii misooma gabaa turizimii geggeessuudhaaf galtee guddaa kan ta'u jedhee tallaala. Qabeenyi Oromiyaan qabdu amma ammaatti sirriitti irratti hojjetameetoo waan irraa argamus itti fayyadamaa jirtu. Kanaaf ammami bu'aa qaba jettee yaadda? Egaa akkuma beektanii muuxannoowwan iddoo ga'umsa turistii naannoo Oromiyaa keessatti gurguddoon misooman kan akka Wancii yoo fudhannee, kan akka Holqa Soofumar yoo fudhannee, kan akka Beenuunaa kana yoo fudhannee akkasumas bakkeewwan biroon misooma gurguddaadhaan muuxannoo ta'an kan ka'umsi isaanii inni guddaan hojiiwwan misooma gabaa yookaan immoo hojii piroomooshinii akkanaa kanatu akka inni mootummaan xiyyeeffannoo guddaa itti kennee iddoowwan ga'umsa turistii naannoo keenyaa kana bal'inaan akka isaan misoomanii fi kallattii agarsiisaa ture jechaadha. Kanaaf daawwannaawwan akkasii kun iddoowwan ga'umsa turistiin keenya akka yaadataman, akka argaman, ija yaa'insa turistii akka ta'an, ija xiyyeeffannoo mootummaa akka ta'anii fi hojiin keessattuu miidiyaadhaan deeggaramee hojiiwwan dhaabbilee piroomooshinii gurguddaadhaan akkasitti hojjetamu kuni mootummaan akka inni dammaqee naannoo hawwata turistii kana qaamoleen qindoominaas qophii guddaa taasisanii akka isaan misoomsaniif kallattiidhaa fi galtee guddaa kan ta'udha daawwannaan akkasii kun.